السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتني وردفتوتا في خبجمتوتا خيني أكا من أجانا أكبدني جوات تاني جرتني سنين جتا والله جاهون وأرلي سني دي بيت انجرا بديت انجرا لازم فيديو سنين مرة خير ما شاء الله نجو من جتو نجو مثلا كان ندبم سيسه جركون والحمد لله بس دي بيت انجرا جاي وردا مال كبدتين ودفتي جون ولتني خير ما شاء الله ani nang kabadde sini dhufe gammachuma akkuma agartan ga abbaan bilaalis kuno safaree jira insha Allah imala nagaa rabbiin haa godhuu fi du'aa'i nuuf godhaa du'aa'i naaf godhaa fi isiniin ja'a wallahi gaadheen gaddaa fi akkana khalee telefoonni isaa cufaadha arra telefoona isaa banatee jira karaa kana gawaa meeqa jira rakkoo jira karaan fagoodha bakki inni deeme karaa bahara afaaniitiin gad deemee ijoollee Oromoodha tarakkachaa jirtu ta bishaan irraa hogga buute tumanii hawaalaa buusiisan tamaa meeqa taatu tanaa jira tanan gad deemee rakkoo isaanii sagalee taafii je'eetuma deemama khayriitiif deeme malee waan biraatiif hin deemne natti fakkaata gaanis akkana jennaan duran dhaabbannee beenu rabbiin karaa caqeesii haa godhuu jeetuman du'aa'ii godheefi geggeesse wallahi gaa isas waan yaadee gaa karaa fagoo kana fagaateef gaa hin beeku asilleedha sagalee numa taanii fi ijumaan argeetuma achimaa rakkoo isaanii san akkasumatti ilaalee sagalee taaf jeetuma deeme duraan isasumaa miidiyaa irraatti ba'ee sagalee taafii ture amma qabatamaan hin deemee oolmaan Oromoon dawaan itti jiran nama agarsiisa hawaasa keenya agarsiisaa je'ee deeme insha Allah rabbiin haajaa isaa haa guutuuf gaa yaada isaa akka yaada isaa rabbiin haa ta'uu fi insha Allah gaa haga dhiyootanallee isinillee hedduu takka na wajjiin itti mufattanii anilleen hedduu takka itti mufadhee gaa qirillee itti je'ee alhamdulillah waan san hundarraa rabbiin oolche asinis gaa du'aa'i naa godhaafiin isiniin ja'a waan hunda gaa irraa deebi'ee jira waan duraan itti jiru san hunda dhiisee ganaa dhiifama akkuma isin agartanitti maana asitti balleessee jee dhiifama naa godhee dhiifama na gaafatee dhiifama naa godhinaan jee dhiifama godhee fi akkasitti gaa deemsa kanas gaa waan inni yaade gogoga beeyne gaayi khayruma yaade gaa akka inni ju'utti khayruma yaade jeenituman gaanis insha Allah beenu jeen gaa maata akka yaadini takkasiiti gaa du'aa'i naaf godhaafiin isiniin jaagaayii hanga dhiyootana isin aarsellee gaarraanaa deebi'aa fi maalin jaan gaa waan hin juun hin qabu gaa abbaalmaan kiyyaati waan fedhellee wanni ta'e hammeenyan isa hin jaaladhu akkuma agartan gaa kunoo viidiyoo takka nillaale yuutuubni kiyyaa fi isaa walirratti yaani isa biras ni jira kiyyasi isallee na bira ni jira akkasitti yuutuuba kiyyarratti viidiyoo takka gallakkisee ture arra guyyaa gisee za'a meeqati hin beekne tooruma galgalaatan argan viidiyoodha viidiyoon kunoo dachii dhagaa fiigaara bishaan galaana lagaa keessatti makiinan itti cal'ifte goda keessaa bakki takka bakki bishaan irraa dhugan hin jirtu bakki irraa sinqii waa bitatan hin jirtu sinqiin harkatti dhaabbattee makiinadhaa cal jette bishaan keessaachi bahuu dadhabdee bishaan keessaachi dhiibnee baafnanis maaltuma waa keessaa wanni ta'e jee kun akkasi viidiyoo san maree viidiyoo san argee viidiyoon sun haalan na yaachiftee obboleeyyan kiyya gaa'ii du'aa umanaa godhaadhaan isiniin jagaa du'aa uma goona fi wanni goonu hin jirtu khayruma yaadee deeme inni gaagaraa isatti gaa yoo waan biraa yaaduu baate khayruma yaadee khayruman ummata Oromootiif yaadaa jee kadeemu taate rabbiin imala nagaa isaaf haa godhuu rabbiin makiinaa sanillee tolchee fi rabbiin bakka deemuun isa haa ga'uun jaa insha Allah rabbiin khayrii nu haa dhageessisu walumaanuu du'aa'i naa godhaa jabaadhaa du'aa'i naa godhaa isiniin jaa hagaraa keessatti gaaqir duraan na wajjiin illee itti jettanillee dhiifama naaf godhaafiin isiniin jaa abbaa ilmaanitti waan hin godhu hin qabu waan fedhellee yoo inni ta'e hammeenya isaa hin fedhu jechuudha akkuma jiraatuun fedha malee akka inni rakkatullee hin fedhu amma gaa kunoo hokka laalutti gaa kunoo rakkatanii rakkoo mudatee jira ilmaan Oromolleen tokkichi afaan Oromoo dubbatulleen bira hin jiru araba ummatuma arabaa kana yamaniidha warri inni wajjiin deemanii kunoo goda keessatti waliin hafanis insha Allah khayruma rabbi haa godhu khayruma je'ee khayruma yaadee kadeemu taate rabbii makiinaa sanillee haa kaasuu fi
du'aa'iinaaf godhaafiin isiniin ilmaan Oromoo qaqqaalii jabeessaa du'aa'inaa godhaafiin isiniin obboleeyyan kiyya tanumaafin gaa ol ba'e waan hin jullee hin beeku fiiduma san agarraan marrifachuudhaan ol ba'e malee efa guyyaa inni manatti galelle fiidoollee gaa isiniin marre takkitti inni dhiifama nagaafate sanii fi ta'oggaa hinuunan deemaa jee imala ka'ee deemu san gaa akkasitti fiidoo san isinii marre efa siyaan fiidoollee hin marre خيرuma rabbina haa dhageessisu jeetuman telefoonninis cufaadha gaayi akkasitti kunoo boodarra telefoona banatee bara kanatti makiinaan nu calliftee kunoo kana goda keessatti kana taanee jee rabbiin gaa khayriin haa dhageessisu na yaaddessitee jirti gaa amma dubbiin tun waan nama yaaddesse odoo magaalallee itti dhiyaattee magaalaa birallee taatee wayii bitatanii qoonqollee namni dheebulleen hinduu yennaa saaraa keessa bakkitoon kunoo dhagaa fi laga malee waa takka hin jiranii roobatti jira galaana خيرuma gaati galaana san keessa illee baate fakkaatti makiinaan bal'inuma keessa gawaan taatee bishaan tutti nam'insa dhaabbatu jirti sinqiinis nu harkaa dhumattee jirti jawwanni aanuni inshaa Allah rabbiin gaa makiinuma san yeroo gabaabduu keessatti kaasee fi khayrii nu haa dhageessisu tanumaan na yaachisteetiin fiidiyoo san agarraan gaa akkasitti ol ba'ee fiidiyoo tana isinii marega akkuma du'aa'ii nuuf gootan isinilleen agartan gaa fiidiyoo gallakkisee jira yuutuuba kiyya irratti inshaa Allah du'aa'ii naaf godhaafiin isiniin jaa Oromoo tiyya qaalii wanni isiniin jiru gaa hagaruman isinitti dhaammadha jeetiin ol ba'ee assalaamu alaykum warahmatullahi